Gara ka'uun danda'a bar. Indee maaliif kaatee namni jedhee na gaafatu jira? Achirraan sadarkaa viidiyootti deemnaa siin jechaa jiran hin dhageettu. Hin beektan waan achi keessa jiru. Si haaraa miti nama laalamma laala. Bar siif haaraa miti. Uummata kanaaf haaraa. Uummata kanaaf akka abjuuti. Wanni amma sitti haasa'u kun. Awwaati sitti haasa'u silkii kanarra kan ol deebisee tasafaa maqaa namaa dhaa jedhee silkii firraa jechuudha. Lafa kaawwee akka tasaa namicha wayitaaru. Nama fuula kee duratti akka filee jechuudha. Kanaaf asoo haasa'u akka wanni kun harkaan baane barbaadetti. Ichiitii eeggachuurraati kare. Kanaaf ammaati wanni guddaan ati godhu dandeenye tokko yoo jiraate booniyye. Uummata kanaafillee ani irra caalaa kan ka'e amma fakkeenyaaf kana dura booniyyee footoon isii gadi ba'ee jira viidiyoon isii gadi ba'ee jira jedhanii iyyan akkuma viidiyoo wayiitu hin jiru ka booniyyeen gabbaati jira sun viidiyoo hin jedhamu wanni jedhanii walii ka uummataa kaas keessa jiru kan namoota san caalu jiraachuu danda'a. Akkana booniyyee wanta akka hin balleessine kana dura amma immoo booniyyeen adannaqaan dhugaa isinitti hima. Booniyyee maaliif adannaqaan? Ministeera hagana ga'uu kana wayitiin intalli tun akkana baattee teettu. Sila dubartoonni biraallee isin akkasuma. Mee dubartoota biraatiif gaafeen. Mee dubartoonni teenna dhugamatti isin bar hunda dandeettudha. Isin dhugamaan hunda dandeettudha. Maaliif yoo waan booniyyeen ibidda hagana ga'u ka booniyyeen baattee deemtu kana baattanii deemaa kan jiraattan taate. Ba'aa hagana. Qabachuu kiyyatu badii ta'e. Maal jetta? Iccitii qabachuu kiyyatu badii ta'e. Man sataran musliim sataran laafu qiyaamaa jedhamte. Amma namicha kana dura fakkeenyaaf dhageeffadhu maal takka dhageeffadhu. Namicha kana dura fakkeenyaaf uummanni as gubbaa footoo kee gad darbee minaamin jedhanii maqaan isaa eenyu jedhana. Maqaan isaa naa barreessaa jalatti. Maqaan isaa barreessaa. In kuftee namicha maqaa kaafnanni rifattee boniyeen. Mee namicha maqaa naa barreessaa. Namichoo duraan viidiyoo isii wanni viidiyoo xiqqaa san gad darbe. Qaadiyaa. Bari jarana akka isiin jabduudha akka sammuun isii akka isiin waa dandeettu akka isiin obsa qabdu akka isiin mistira qabattu. Hundaan isii adannaqu keessaa dhugaa isinitti himame. Rabbi mannatti fuudhee waan kana cabse malee asoo isiin nama akkanaa ta'uu beeke miira wanni hin godhu. Amma namichoo kana mee wanni isaa isinii gadaa lakkisu. Ammee isa gadaa lakkisu hayyam taati. Boniyye. Kan isaa gadaa lakkisu. Ani yoomiin si kadhadhe abbee. Jechuun ka qaadii gadaa lakkisuu siin jechaa jira. Ani akka inni gadi na baasita ani gadi isa baasuun wallaalee waa'ees akkatti nama gaddeessanii wallaalee. Jechi kiyya biyaansi ilaa kan isaa bara marka keetirraa miti harka kiyyarraan uummanni kun akka amanuuf. Gadhiisa dura gadaa baasuun. Minaas yayyame gadhiisi. Wallahi gadhiisi. Boniyye callisi haa gadhiisu. Ibsa maasni biroo gadhiifame. Bakka qaadii gadhiisi. Haayii bareeda dhawu gadhiisi. Ati qaama ofirraa qabdaame gadi jedhite of ilaali. Maal siif godha kan gadhiifamu? Jecha kiyya maal godhachiin qabxaarra eeganis hayyamsi gaafate hayyamuudhaafi waan nama harka tokko yoo kana gadhiisatu isin dhiisaa jee gadhiisee anu dhiisu. Ani dantaa keessa wallaalee. Ani iddoo si wajjin wanni waan baay'ee addatti wanni si bariichisuu barbaadayyuu kanaafuu akkasii asoo ibsaa xiqqishoo ol deebitaan naafisii walitti dhiiftee natti tole. Kanaaf haa ta'u garuu maal. Amma ati. Akka nama mana saree keessa jirutti itti gadhiisi jee sinirraan gabbu'aa. Dhageesse rabbi si haa danda'u. Maal jedhee? Nu iddoo gabbuu ijaa sinirraan gabbu'aa. Bakka hojii jiranis. Namicha dubbadhu ati maquma kan keellee ta'u mee nutti himi. Si warri gadhiisi baasi maal jettan qaama saala nama argitanii beektanii qoy yoo baase maal sitiif godha qoy yaa Oromoo aga kana wal saaxiluun aga kana akka eebii namaa jala deemu maaliif barbaaddani
Wayii osoo nana keessan ta'e wallahi laazim silaa addunyaan tun garagartee turte bar. ምን ያደርግላችኋል? ቆይ ani jechuun bar jechuudha kan inni irraa ebelu gadhiisa ebelu ol baasa gadi baasa jedhu kana ani wayii akkasi nagootana akkasi na arrabsitanin way ani namni kunillee bar akkasi namoonni namni akkana kunis bar akkana namni kunis bar akkana jedhee wallahi ani jechu wallahi laazim nama akkanatti suuraa kiyya maxxansee na arrabsaa oolutu faayilli sana bira jira jechu gen ani ma dentaa isaati abboo ani waan rabbiin irraa na gaafatu waan hedduun qaba ganaa eebisaa jala deemee inni illee akkana bar na arrabsaa wala jechuu barani iwallaalle gen maaliif ani waan rabbiin irraa na gaafatu waan meeqa waan lakkoofsan hin dhumnedha jechuu garuu si maaluma taatanii eebii namaa jala gadhiis alaalu laaltanii okay ምንድነው ምን ተፈጠረ ማልቱ ኡማሜ namni bar ni dogongora bar namni malaayikaadha namni okan rabbi ta'e namni dogongorre hin jiru bar osoo dogongorri ilma namaarra jiraachuu baate osoo ilmi namaa dogongoruu baate rabbi maaliif natti ta'uu badha warra dogongora saarraa ta'uu baate warra dogongora saarraa kara kan kootti deebi'u araramaniin godhaafi jedhee jira bar isin rabbi mayyuu caaltanii moo akkam yaani wayis namni qulqullu ani qulqulluudha namni ofin jedhu jira gadhiisi baasii ምናምን warri jettanii ammoo rabbiin qabaa ninjaa ምን እንደምላችሁ አላውቅም warres jira jiru amma percentage dhibba keessaa percentage 95 ummata muslimat namni muslimaa tokko ustaazni muslimaa tokko osoo salphati ምንድነው የምታገኙበት maaluma irraa argattani qoy maaliif waliin jaalattan maaliif waliin sattartan maaliif waliin mararsiifattan bar namni tokko sittin hima namni muslimaa tokko jechuudha gaafa asirra bahee waa tokko barsiisu waa'ee diin tokko waan diin tokko gaaf barsiisu dogongora inni guyyaa tokko dogongora san isuma baastanii deemas maal beektaati nama kana godhu turte nama akkas godhu turte bakka afaan isaa qabdan awwaaluudhaaf fiigdan bakka jechuudha qabritti seensisuudhaaf fiigdan ግን ደግሞ nama diin qomaa qabu tokko inni ma namni diin barsiisurree namni ustaazaallee namni dogongoru namni jedhee jira ni dogongora bar namni abbi fedhellee ta'u maaliif isin nama gad awwaaluudhuma barbaadde saa isin maraattota moo naguma qabdu moo ani maraataan keessan jechuu ummata baalee maraataan keessa yoo waa tokko ol baasee ani ittiin gaafatamu እሺ marata keessanirraa idadda ummata baalee jechuun alo tokkisis fayyadamaa jira soo fayyadamu yaani waan fedhellee yoo ta'e har'a inni akka itti dubbataa jiru booniin lubbuun akka isiin hin jiraanneef yaani garuu isiin immoo namaaf miti kan jiraattu lubbuu siitii fi mataa siitiif jiraatti kan isiin jiraattu jechuudha oduutes lubbuu siitii kan yoo badii dalagdes yoo gaarii dalagdes kan hambifachuu danda'u malee ilmi namaa waan tokko qabrii keessa dhufee namaa godhu hin jiru duuniyaarra otoo jirtullee ilmi namaa akka mataa ol qabatee namni jiraatu namni barbaadu hin jiru boonii kana namni hunduu namni miidiyaa fayyadamu guutuu waan dadhabee jiruuf har'a kunoo isii boossisee asirratti akka isiin boosse namatti agarsiisee gammaduuf garuu isiin asirratti essee boo'uuf hin qabdu ture ammallee kana dura jechi namaas isiin dinquu arrabni namaas isiin dinquu wanti itti dhagahame dhuguma fooloo yaani 100 wayii qaba akkasuma feesbuukiin isii kunillee fooloo guddaa qaba haa ta'u malee wanta mistira bilbila keessatti qabattee jirtuu fi itti dhagahamee boo'uu dandeessi haa ta'u malee asirratti boo'uun qabdu ture wallaahi itti bilbilaan ture narraa kaasuu diddee ammallee taanaan inshallah dechee fi samiin otoo walitti garagaggale yuu wanti inni booniirraa qannasu tokko hin jiru wanti inni booniitti dabalu tokko illee hin jiru booniin isuma kaleessaati har'allee jechuudha inshallah feesbuuka miti bilbila siif hayyaayyuu yoo fudhate jechuudha innaa ishii haduutuu mucattiin xayyiba haduutuu namni tokko wallahi an kan ajaa'ibu gaafan hiriyoota
hiriyoota hedduun qaba booniin hiriyaanis ana qofa jechuudha. Hiriyoota koo kaan wajjin gaafan viidiyoo hojjedhu gaafa wal argine namni nu arrabsu hin jiru. Maashaallah jedhee gannu dhiisus koomentis ta'e garuu gaafaan ifisiin waliin viidiyoo hojjenne jaarsaaf jaartiidha wal fuudhani wayyaddu jira inni Facebook irra poosti nu godhu inni TikTok irra poosti nu godhu. Mee mucaan kun maal goote ummata? Mee rabbii jedhaati jechuudha. Ani nama tokko waan hin godheetu jira garuu rabbiin quraana ofii keessatti inna allaha ma'as saabiriin jedhe. Rabbiin warroota obsan faana jira. Akkasi garuu ani immoo obsi kan koo daangaa darbee jira wallahi laazim. Waan meeqanaan jettanii na arrabsitanii waa meeqa gootanii amma immoo Facebook kan koo cabsitan seentanii TikTok kan koo cabsitan seentanii. Garuu kun hundi maalumaaf barbaachise ani wanti nama tokko godhee jira. Anis barmaatiin qaba. Maatii ofitti na qabuun qaba baranis. Nama na jaalatu qaba bara. Garuu ani kana hundarraayyuu uummata musliimaatiin caalchifadha. Waa tokko walitti hin qabnu barno anifsi. Diinii takkitti malee jechuudha. Diinal Islaamis jechuudha. Rabbitu filatee naaf kenne malee ani filadhee miti. Yookaan namni tokko naaf filee miti. Waan filattee argattu miti. Waan rabbiin si filee siif kennu malee jechuudha. San keessaallee na baasuudhaaf waan hedduu gootu wallahi laazim. Facebook kan koo hak gochuun TikTok kan koo hak gochuun osoo anana argattani akkana ajjeestan akka ajjeecharra duubatti deebitan kun shakkii tokko hin qabu jechuudha. Wallahi garuu hundaafiyyuu alhamdulillah. Rabbiin akka namaa miti jechuudha. Rabbiin hunda keenyayyuu jechuudha. Akkuma hojii keenyaatitti akkuma niyyaa keenyaatitti nuuf kenna isiniif galee garuu immoo rabbiin osoo akka keessan ta'e ani sila addunyaa kanarra jiraachuun kiyyayyuu naaf hin malu ture osoo akka keessan ta'e jechuudha rabbiin. Garuu wallahi ani baktonya ani kafalaqachuu kan egaa ani sin wajjin jiraachatti illee hin jiru ani uummata kiyyoof dandeettiin jiraachuu jira garuu isinumatu daangaa natti darbuu jira bara. Bakka na dhiisaa. Ani jireenya kan kottaa jiraadhu. Maatii kiyyaa fa'aa jiraadhu. Namoota na jaalatanii fa'aa jiraadhu. Jiraachuu kiyyallee yoo jibbitan rabbitu na jiraachisu jira malee ani ofii fedhee miti yookaan immoo namni fedhee miti kan hin jiraachaa jiru rabbitu na jiraachisu jira. Isiniif galee. Wanni beekuu qabdan tokko garuu Facebook kiyyaa fi TikTok kiyyaa haak ta'ee jira. Wanna achirraan gadhiifamu wanta achirraan dubbatamu hundumtiyyuu ani ittiin gaafatamu. Wantoonni hedduun ta'uu danda'u garuu ani ittiin gaafatamu.